wanni siin galle keessa maal seeti inni biyya kana utu jiraate inni osoo na bira jiraate maaliif qophaa dhufee mana akkana gosin jaa inni hin jiru inni gara biyya biraa deemeera ishee barbaacha biyyarraa gara biyyatti yeruma mara jooraa oola so ho inni jiraatin inni umri isaa guutuu biyya sanoo jiraate manni kun ijjatee hafuu qaba manni kun qullaa taa'uu qaba ani osoo jaartiin irra jiru osoo ayyuun jirtu manni kun akkana taa'uu qaba amma sitti mi'a xinnoo miti qabeenya xinnoo miti mana jireenyaati kan inni bite so namni mana bite tokko mana isaa sana dhiiseetu badee afa jedhamee yaadamu miti ree dhufuun isaa nuuf mana isaa kana barbaachisaa nuuf yeroo inni qaamaan argamutti yeroo inni gara biyya keessaa dhufutti isa tokko ani furmaata jedhe kan hin kaa'u inni guddaan osoo walii galtanii gaariidha yaada maaliif ree gargar ba'iinsa kan jaallatu diinadha akka gargar baatan barbaadu yoo utuu danda'ame waliin taatanii gaariidha yoommoo wanta ta'uu miti ta'e inni qaamaan argameenaan lafa inni qaamaan jirutti eeyyata barreessee maqaa kurraati gara maqaa ayyuutti darbu kan jedhu yoo inni godhe qofa maqaa isaarraati gara maqaa keetti darbuu danda'a. Segalee yoo sanaan achi ooma tokko gochuu hin dandeenyu faayila nama kanaa tuquun naanna gaafachiisa. Faayila nama kanaa tuquun danda'u. Even faayila keellee gara tuqeetu gara maqaa isaatti naanneessitu jedhe naanneessuu hin danda'u. Manni keenkii kan keeti. Manni kan saati. So inni dhufee eeyyama silaati ayyuu gara ayyuu taajijjiiramu jedhee mallattoo isaa gaafa kaa'ee qofa manicha fudhachuu dandeecha jechaa jirta. Eeyyee. So inni maqaa kurraati gara maqaa ayyuutti. Aananno yoo nu jedhe qofa yoo sanaan achi manni kun mana isaati yoomiyyuu ta'u saatiitti dhufee fudhata malee maqaa isaarraati gara maqaa eenyuutti eeyyama isaatiin ala naanneessuu hin dandeenyu. Akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota koo marti keessaanuu bakka jirtanitti nagaan koo sinaa qaqqabu kan haddaayyuun keessan ganamaan kaate gara Finfinnee deemuu heddii Finfinnee maaliif deemtaa warroota naan jettan akkuma ilaaltan Sumayyaan deemtee deemsi real estate daawwattee jirti ani immoo mana qabaachi ji'a lamaaf manni koo maal akka ta'e maalirraa akka gahe hojii akka birraa akka gahe deemee ilaaleen beeku hadha kaa deemnee daawwannee maal akka fakkaatu waliin ilaalla akkuma beektan Saayidoon erga deemee ji'a lama guutee jira ji'a lamaan kana hunda keessatti mana koo maalirraa akka gahe hojiin isaa maal akka ta'e eecha akka jiru waan hin beeku takka illee hin jiru. Inni kaadide gara Yamanitti deebi'ee jira. Inni ergaan nan barbaadin immoo ani immoo deemee mana koo barbaaddachuu qabaa jechuudha. Mana koo deemee ilaalladhee maalirraa akka jiru haala kamirraa akka jiru deemee ilaalladheen mana koo fudhadhaa jechuudha. Hoo danda'amaa ta'es mana koo akka maqaa kootiin jijjiirsiisu namoota deemeen gaggaafadhaa jechuudha. Haalli jiru kanadha. Anaa fi Saayidoon haala irra jiru gaarii miti isinitti himee jira. 50% dha jiruun keenya kun itti fufuu baachuus danda'a waan jiru ka rabbubatti dhiisnaa waan rabbi nu jedhu dhageenya malee waa takka gochuu hin dandeenyu jechuudha haala jiru immoo Finfinnee deemnee manicha maal akka fakkaatu maalirraa akka gahe isinitti agarsiisa jechuudha waliin turaa nagiyaannaa turaa hanga dhumaatti na wajjin turaa. Ayo kam? Naga. Jirta. Faya keda. Akam. Jirra galta rabbi. Naguma. Fayyada. Dorta. Jirra. Akam? Naguma. Jirra kuno. Jirra. Baga nagaan nufta. Baga nagaan neegda. Tasuma namarra ba'utti kaatani? Nagaan. Sun bilbilin? Surprise dha. Akkasumi? Gaariidha. Akkam jirtanii naguma? Jirra galta rabbi ayyo. Baga nagaan nufte. Jirra baga nagaan neegdani. Qorri nu ajjeese maali abbo? Yaa maal goota gaa yeroo masaara ganna miti gira. Isin uffattan akkanatti nu adaamaa dhufne inu ajjeese adaamaatti gaafaas dhufummoo qorri na ajjeese. Egaa qilleensa biyya kana beektu natti fakkaata. Egaa nu kun uffata furdaan uffachiisa biiroo nu kaa'ee jira. Akkam ree naguma? Jirra kuno akkam? Jirra nagaa. Hojiin dalagdi maatii hundi nagaa? Martiyyuu nagaa. Ayyee. Nan badeemi? Yaa yeroo bilbilta illee hin beektu miti? Bilbila illee hin beeku. Bakka mana bitadhe jette? Bakka gaafa mana fudhattutti galuu maaf? Akkasitti yaadeyyuu amma garuu nan yaaddee dhufe kamana ko. Okay. Haadha ka dhimma lamaafan dhufe tokko manni koo maal fakkaata maalirra gahee parsantiin hammamii hojjetamee xumurame kan jiru ilaaluu fi maqaa jaarsa kootiin mana biteera jaarsi koo akka beektutti maqaa kootiin fi maqaa ofiitiin bitatee jira maqaa isaatiin kan jiru gara ofiitti jijjiirsiisuufan
hadhaas dhufee ganamaan jechuudha. Kanarraaf immoo manni kun maal fakkaataa kan jedhus ilaaluun dhufe sababni isaa namoonni baay'een osoo Finfinneetti silaa jaarsi kee mana si bitee maal gocha mana kiraa 40,000 kafalaa teechaa naan jedhanii baay'ee natti dubbatanii baay'ee natti dheekkamanii maatiinis namoonni gariinis natti dheekkamnaan manni koo maalirra ga'ee waan qatee birraa kana seenuun qaba kan jedhu yaani naa dhufeen ganamaan Adaamaa ka'ee Finfinnee dhufee jechuudha. Haala jiruusaa achillee deemee ilaaluun fedha. Iddoo saayitii deemee ilaaleen maalirra akka jiru akka ilaaluun fedha. Kanarraaf immoo atillee waan jiru natti himi haala maqaa dabarsu kanallee maal akka ta'e akkam akka godhu akkamitti akka dabarsuu danda'u maal haala jiru natti himi. Isaaf an dhufe information sirraa fudhachuuf. Tole baga nagaan dhufte jedha gaarree deebe. Sun bilbilanii sunitti niminillee dhufte tasanurra baate. Egaa haa ta'u inni ilaalla saayitiillee deemnee amma nasi taa'ee si taasa'u already bitteetta waan ta'eedhaaf yeroo bitte sanatti mana isa progression isaa xiqqoo isaa ol kaadha kan bitte so yeroo gabaabaa keessatti fudhatta mana sana yeroo natti galtu yeroo dheeraa hin ta'u yeroo gabaabaadha kan inni ta'u jechuudha. So sanallee saayitii madamnee ijaan ilaalte waan itti gammaddu ta'a jechuudha. Jijjiirama guddaa kan yeroo dhuftanii bittan sanaa fi saatii amma kanatti kan jiru jijjiirama guddaatu jira haala ijaarsaa keenya saffisaan kan nuti ijaarsa gaggeessaa jiru. Hayyeeka. Akka beektu tanaa fi ijaarsi koo haala gaarii irra hin jiru. Xiqqoo wal dhabdee qabna. Anillee baay'uma tokkoon isa obsee biyyuma keessa taa'aa jedhellee baay'een yaadee ture. Bakka akka jaarsaaf jaartii teenyee haasofnaa waan baay'ee mari'annee jiru keenyatti waan baay'ee jijjiirra jedheen baay'een isa obsee baay'een isa eegee garuu hin taane. Akkuma beektu tan jaartii lammaffaa isaati. Jaartiin ishee duraa adda dureen gara biyya garaagaraa deemaa ishee barbaadaa jira. Yaman deemee yeroo sadaffaadhaaf gara Yaman deemee so animmoo akka dargaggeettiidha. Waa baay'eetu na eeggata, waan baay'een barbaada, waan baay'eetu jira bakka jiru keenya irratti. So isa taa'ee eegee umrii koo amma fixadhutti haala jiru amma mijeessee hoo walii wal dhabiinsa gidduu keessanitti uumame jechuudha. Hoo walii kullee qabaannee walii kinee anis karaa kootiin innis karaa isaatiin deema. So animmoo hoo mana isaatii ba'u qabeenyota isa wajjin horee yookaan qabeenya ani biti jedhee dirqamaan bichisiisee kana isatti gatee deemuu hin qabu. Sababni isaa jaartii sadaffaan dhufaa jirti. Jaartii sadaffaan ni fuudha jedhanii namoonni baay'een natti odeessaa jiru. Namoota garii irraa dhagaa waan jiruuf isheen sun dhuftee mana kana dhaaluu ishee irraa dura ani ayyuun ta'e sabsab godhee taa'uun barbaade. So mana maqaa Sayidiitiin jiru san gara kootiitti akka naa dabarsituun fedhaa jechuudha adda. Dhimmi kiyya guddichi tokkoffaan isa jechuudha. Okay. Ayyu. Asitti maaltu sitti fakkaate beektaa? Haalli akkaataa nuti hojiin itti hojjennu deemsa mataasaa qaba miti ture. Deemsa seeraadha hojiin itti hojjennu. Akkaataa hojii mataasaa qaba. Akkaataa hojiin sun eeyyameen ala hojii kan hojjechuu hin dandeenyu. So hojiin keenya maal eeyyama yoo jenne akkanatti fakkaatutti manni sun maqaa mamsaadhaan qofaan bite siifillee maqaa keedhaan bite haadha warraasaa ishee tokkoffillee ishee lammaffaadhaaf jechuudha maqaa isheedhaan bite kan sana jechuun intiniin gaa'elaa dokumentiin gaa'elaa keessa waliin attach ta'ee faayila sana duukaa maqaa abbaa manaa fi maqaa haadha manaa kan jedhuun gurgurtaan kun kan geggeeffame natti hin fakkaatu yeroo sanatti mitiire so maqaa keedhaan aankee kan inni bitame maqaa isaadhaan innis kan inni bitame sana jechuun immoo yoo maqaa keetti naannessuu barbaade qaamaan argameetu eeyyannoo barreessee maqaa korraatii gara maqaa ebeluutti gurgurtaan kun maqaan akka jijjiiramu jedheetu sitti naannessuu danda'a malee lafa namni kun hin jirretti mana kana maqaa keetti jijjiiruu hin dandeenyu maaliif akkaataan hojii kanaallee nuuf hin eeyyamu agriimentiin sun illee nuuf hin eeyyamu jechuudha si galee lafa abbaan sun hin jirretti otuu maybe
abbaa manaa fi haadha manaa kan jedhu turre jiraate gaarii ture sii galee. Amma garuu ni ibsu maqaa isaadhaan bitee atillee maqaa keedhaan sii bite. Ishii sanaaf illee ishiin illee wanti kun isheen ilaallatu mana isaallee ta'e mana kee jechuudha. Wanni siin galle keessa maal seeti? Inni biyya kana utuu jiraate inni osoo na bira jiraate maaliif kophaa dhufee mana akkana gosin jaa? Inni hin jiru. Inni gara biyya biraa deemeera. Ishee barbaacha biyyarraa gara biyyatti yeruma mara jooraa oola. Hoo inni hin jiraatin inni umri isaa guutuu biyya sanoo jiraate manni kun ijjatee hafuu qaba. Manni kun qullaa taa'uu qaba. Ani osoo jaartiin irra jiru. Osoo ayyuun jirtu manni kun akkana taa'uu qaba. Ammasitti mi'a xinnoo miti. Qabeenya xinnoo miti. Mana jireenyaati kan inni bite. So namni mana bite tokko mana isaa sana dhiiseetu badee hafa jedhamee yaadamu miti ree. Dhufuun isaa nuuf mana isaa kana barbaachisaa nuuf. Yeroo inni qaamaan argamutti yeroo inni gara biyya keessaa dhufutti isa tokko furmaata jedhee kan hin kaa'u inni guddaan osoo walii galtanii gaariidha dha yaada. Maaliif ree gargar ba'iinsa kan jaallatu diinadha. Akka gargar baatan barbaadu yoo utuu danda'ame waliin taatanii gaariidha. Yoommoo wanta ta'uu miti ta'e inni qaamaan argameenaan lafa inni qaamaan jirutti eeyyata barreessee maqaa kurraati gara maqaa ayyuutti darbu kan jedhu yoo inni godhe qofa maqaa isaarraati gara maqaa keetti darbuu danda'a. Segalee yoo sanaan achi ooma tokko gochuu hin dandeenyu faayila nama kanaa tuquun naanna gaafachiisa. Faayila nama kanaa tuquu hin danda'u. Even faayila keellee gara tuqeetu gara maqaa isaatti naanneessitu jedhe naanneessuu hin danda'u. Manni keenkii kan keeti. Manni kan saati. So inni dhufee eeyyama silaati ayyuu gara ayyuu taajijjiiramu jedhee mallattoo isaa gaafa kaa'ee qofa manicha fudhachuu dandeecha jechaa jirta. So inni maqaa kurraati gara maqaa ayyuutti naannoo yoo nu jedhe qofa. Yoo sanaan achi manni kun mana isaati. Yoomiyyuu ta'u saatiitti dhufee fudhata malee maqaa isaarraati gara maqaa ayyuutti eeyyama isaatiin ala naanneessuu hin dandeenyu. Hayyee baqa erga akkas jettee hanga biyya galuutti ni eegna. Hammasitti garuu ani mana koo argachuun qaba. Maqaa kootiin kan jiru isa san harka kootitti galfachuun qaba. Amma namoonni baay'een hiriyoonni koo baay'een biyya keessan jiranii biyyaan ala jiru. Isaanis mana bitattee isaanii nullee bitachuu barbaanna jedhanii baay'uma na gaafachaa jiru. Mee wanti haaraan hoo jiraate manoonni haaraan hoo jiraatan haala jiru. Maatii koo yaadachiisi namoonni haaraallee waan maatii koo ta'aa dhufaniif isaaniif illee yaadachiisi wanta haaraa jiru mee itti himi maatii kootitti. Hayyee haa ta'u. Egaa kanaan durayyuu waan isin waraabdanii qilleensa oonshitan sanaan ilaalanii ollaa keessan illee ta'uudhaaf maamila hedduutu dhufee abbaa manaa ta'ee jira nurraa. Ollaa keessan ta'anii kan jiran karaa viidiyoo keessanii dhufanii maamiloota hedduudha. So ammallee waraabbii kanallee isaan ni ilaalu. Waraabbii saayitiirra maal sadarkaa kamirra ga'eera kan jedhu kanallee warra kanaan dura bitanii jiraniif karaa keessan dhufanii isaaniif illee haaluma kanaan qilleensa waan hojjetan natti fakkaata. Inni biroon immoo maalidha? Egaa amma waan haaraa maaltu jira yoo jenne gurgurtaa kanaan dura turre xumurreerra. Kompaawundii yookaan mandara kanaan dura gurguraa turre ganda mana jireenya sana keessatti gurgurtaa xumurreerra dhaabbanni kunis immoo dhaabeera. Garuu immoo manoota muraasa hooldi godhee qabeera jira. Gaafa gatiin mi'eessee gurguruudhaaf warra manoota ilaalcha gaarii qaban, viyuu gaarii warra qaban, manoota teessuma gaarii qabanii hooldi godheeti kan inni jiru. Egaa tasanurra baatee kaameraallee qabatteetu dhufte namoota karaa maatii koo miidiyaa irratti warroota na hordofan baay'ee waan jiraniif haala jiru immoo baruu ni barbaadu. Isaanis bitachuudhaaf waa baay'ee na gaafachaa waan jiraniif manoonni jiru amma irratti manoonni dhumaa jiru kan jedhu san. Mee akkuma sitti gurgurtaa xumurreerra manoota muraasaaf warra qabamanii jiran sana keessaati lakkoofsaan manoota muraasa viidiyoo ayyuu ilaallee dhufne namoota jedhaniif namoota muraasaaf qofa eeyyamuu dandeenya. Abbaa ciisicha tokkollee abbaa ciisicha lama abbaa ciisicha sadii abbaa ciisicha afurii akkuma filannoo isaaniitti filannoo adda addaan jira warra jiran keessaati warra eeyyamne keessaati itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo haala kaffaltii isaanii immoo akkuma kanaan duraadha. Parsantii 8 qofa kaffaluun kan isaan irraa eegamu 1487 abbaa ciisicha tokko
kaffaltiin jalqabaa kan isaan irraa eegamu. Abbaan ciisicha lamaa immoo 883 fi 883. Abbaan ciisicha sadii miliyoona 1.62. Akkasumallee abbaa ciisicha afurii miliyoona 1.5 kaffaluudhaan abbaa manaa ta'uu ni danda'u jechuudha. Lakkoofsaan manoota muraasaaf qofa warra jalqaba dhufaniif saatii barbaadanitti dhufanii maybe argachuu dhiisuu danda'u. Jalqaba kana warra dhufan carraa kanatti fayyadamuu danda'u jechuudha. So manneen nuti amma eeyyamne kuni manoota muraasaaf qofa. Sana jechuun saatii barbaadanitti yeroo dhufaniif osoo hin taane jalqaba kan warra dhufaniif qofa carraa kanatti fayyadamuu danda'u jechuudha. Manoota muraasa waan ta'aniif. Egaa akka guys akkuma inni jedhetti dhageessanii jirtu maatii koo maal jedhee warri ayyu jettanii dhuftaniif gurgurtaa fixnee irra jedheera. Deemsiin gurgurtaa fixee jira. Garuu immoo warroota ayyu jettanii jalqaba irra dhuftaniif manni muraasni lakkoofsaanuu kan hin lakkaawwamne muraasa jechuudha jiru. Jalqaba irratti warroota dhuftaniif isiniif qophaa'ee jira. Ayyu jettanii qofa dafaatoo bilbilaa kottaa jedhu. Isaan argachuudhaaf immoo kinooti sarara bilbilli isaanii asirratti isinii barreessina. Telegiraamii, waasappii, imoodhaan karaa kamiiniyyuu isaan qunnamuu dandeessu jechuudha. Guys, waa'ee kan keessan osoo haasa'u mana koo dagadheen jira. Mana koo adeemu gara saayitii deemee mana koo natti dhaabatu. So afaaniin sadarkaa kanarra gaheeraman jedhee sitti immoo saayitii madeemnee ilaaluu keenya wayyuure. Ni adeemnu haala ilaaltu. So mana ilaaliin baay'een ture. Yeroo baay'ee turte. Yeroo darbe karaa fuulduraa seenne kun immoo duuba isaadhaanidha. Duuba isaadha. Kun haaraatu ijaarama jechuu. Ijaaramaatu yeroo saraayyuu ijaaramaa ture. Actually garuu foundation irraa kan inni ture. Amma garuu beezimentiitu ijaaramaa jirachaadha. So duubaan kana fakkaata yeroo darbe karaa fuulduraa seenne waan ta'eedhaaf keessumaa sitti ta'e jechaadha. Manni kiyya ka haala gaariitiin jira. Haala gaariirra jira. Manni kee kun osoo san argamoo ol ka'ee jiru sanarradha. Isarratti kanatti yeroo sana bitti. Bareeda. Akkamitti ilaalte? Baay'uma bareeda. Haalli deemsaallee baay'uma namatti tola. Actually manneen sin bittanii turtan asumarradha kan inni jiru. Ansaadhaanis illee maqaa keedhaanis illee kan bitamee ture asadha kan inni jiru. Amma garuu haqa dubbanna miti ree waan seeraan hojjetamaa jiru dubbanna waan ta'eedhaafi hojiin seeraan hojjetamu immoo hin jiru. Kanaaf maqaa keedhaan natti bitte kanuma keetti ta'eet kan inni turu. Maqaa isaadhaan inni bitamee ture garuu isatu qaamaan argamee maqaa keetti si naanneessa malee akkasumatti wanti maqaa keetti naanna'uu danda'u hin jiraatu jechaadha. Mee isa inni ilaalla. Wantuma dheeraa waan ta'eef amma kanuma ilaalee deebi'uun barbaade. Amma kana fakkaata yeroo darbellee ilaaltaniitu miti bakka kanaan maskiidni jira. Maskiin guys ilaala. Warroonni amma mana kana bitattanii maskiida keessan deemtanii salaata gochuu dandeessu. Asiin maskiidatu jira. Asin immoo bataskaana jira. Asin immoo bataskaanatu jira. Naannoo kanatti amantaa hundumtuu bakka itti waaqeffatantu jirachaadha. Kan amantaa Islaamaa illee kan Ortodoksii illee kan Protestaantii illee dhiyeenya irratti hedduminaan kan jiru. Even viidiyoo keessan ilaalanii dhufanii kan bitan ollaa keessan ta'uu barbaadanii namoota baay'eedha kan dhufee nurraa mana bitate. Manni koo garuu Sumayyaadhaan ollaadhaan. Waluma bukeedha maa wajjin ollaadha. Wal bukee. Manni keenya waan gargar baasu hin jiru mi tokkuma. Wanti gargar baasu hin jiru. Wal biraadha. Jechuun gamoon asumarradha gamoon keessa waluma biraadha. Jechuun gandi kun jechuun ilaaltaniitu duuba kaasnee tammasitti kan nuti dhufne. Mandara guddaadha kan nuuf keessatti qabate jiru. Naan sin bittan immoo asuma mandaruma tokko keessadha jechaadha. Even isa qofa miti namoonni karaa keessan dhufanii bitanii ollaa keessan ta'uudhaaf namoota baay'eedha dhufanii kan nurraa mana bitanii jiran. Na guys wanni isin ilaaluu qabdan ammaas biratti saayitiin kun kan jiru magaalaa gidduutti wanti barbaadda supermarketii jettu bakka gandi isaayyuu kottaa jedhama. Osoo manicha iyyuu bitachuu baattan haala adda ta'eetiin dhuftanii asitti qilleensa haaraatu jira. Magaalaa gidduu jirtu akkuma ilaaltan manni amantii maskiidaas kan Ortodoksiis asuma saayitii bira jira mana keessa bukkee jira. Dhuftanii bitattanii mana amantaa keessan geechanii ijoollee keessan mana barumsaa iyyuu dhiyooma kana jira. Ijoollee keessan barsiifachuuf wantoota adda addaa asuma dhuftanii ilaaluu dandeessu. Manni kiyya ka'a. Ana kamtaan dubbadha hammuma dhufee seenee ilaaluttiin hanguma dhufee seenee hanguma keessa jiraadhutti akkatti muddame natu beeka. Akka ilaaltan I think manni koo isuma sanatti fakkaata. Yaa manni kee kun gamoo kanarra kan inni jiru. Gamoo kanarradha. Even kan Sumayyaallee. Asumarra jira kan Sumayyaallee. Guys masaanuun tiyyaallee na bukkee jirti. Masaanuun tiyyees na bukkee jiraatti wal bukkee jiraana jechuudha.
Isinis na bira jirti. Kana fakkaataa ga'u saayitiin kee baay'uma. Haala gaariidhaan deemaa jira. Andoom wanti kun turinna laata jedhee baay'ee yaadde. Maaliif bakka birraarra yookiin birraa xiqqaan dabarsee seenuun barbaada ture. Amma hoon ilaalu uumatee jira. Wanni hundi uumatee jira. Wannuma xiqqishu wannuma bakka namni fixuu danda'utu keessa hafee jira jechuudha. Dhumateera wanti hunduu baay'uma natti tolee jira. Mana haaraatiin eeggadhaa guys. Maxxaawullish addis beet. Amma maaliif ree akka amma progressiin kun sadarkaa kanarra gahuu isaadhaaf sababni guddaan ganamaaf galgalaan kan faraqa lamaan kan nuti ijaarsa kana gaggeessaa jirru. Warri guyyaa ijaarsa irra turan galgala boqotu, warri galgala boqotan immoo guyyaa ijaarsa irra turu. So haala kanaan faraqa lamaanii plus aluminium framework kan jedhamu kana teknooloojii haaraadhaan ijaarsi kun kan inni gaggeeffamaa jiru. So kanaafidha saffisaan kan inni ijaarsi kun gaggeeffamaa jiru. Sadarkaa kanarrallee ga'ee arguudhaaf kanatti dandeessee haala kanaan ijaarsa kana gaggeessaa jira waan ta'eedhaaf jechaadha. Baay'uma bareedaadha. Haalli irra jiru baay'uma namatti tola. Saffisaanis uumachaa jiramu. Baay'uma saffisee. Gaafa soon dhufu baay'eelleen xumuramne ture. Amma garuu daran persantiin bakka walakkaan uumatee jira. Yeroo muraasa keessatti hedduu dabalee jira. Baay'uma hedduu dabalee jira. Baay'uma natti tolee jira. Saayitiin kana fakkaata. Guys, kana fakkaata. Anis jalaa tureen ture Adaamaa baay'ee gara alaan bahu haala keessa jiru. Siin hunduu waan beektanidha. Anaaf Saayid haala irra jiru gaarii miti. Innis Sumayyaa jee deddeebi'a. Garuu immoo inni imaanaa natti kennee jira. Mana naa bitee ofiifillee bitatee imaanaa deemito laalii. Maal akka fakkaatu haala isaa ilaali jee imaanaa natti kenneera. Imaanaa koo hin ganne xiqqoo immoo ji'a wayii keessa dhufe amma ji'a lama ta'uuf deema. Erga Saayid deemeeyyuu gara ji'a lama ta'a. Amma deebi'ee dhufee ilaalee jira. Ji'a lamaan booda kana fakkaatee na eegee jira jechuudha. Baay'uma uumatee jira. Persantiin walakkaan isaa uumatee jira jechuudha. Inshallah kaanii seenaa keessa. Ayyee. Na guys kino masaanuun kiyyas na cinaa jiraatti asirra jiraatti. Anis asirra jiraadha buna wal yaamna. Masaanuun yeroo baay'ee xalaata jedhama. Anaaf Sumayyaan amma booda xalaata hin taanu ollaa taanee jirra. Ollaa waan taaneef asumarra dhufnee waliin jiraanna jechuudha. So akkuma sila sitti mee jedhu gaa ijaarsuun haalli nuti ijaarsa kana gaggeessaa jirru akkuma sitti mee sanattidha. Inni biroos immoo kun gama kanaan ijaarsa irra kan jiru bilookii gara biraati. Saffisaan yeroo muraasa keessatti ji'a lamaaf ji'a sadii keessatti sadarkaa sanarra geeti kan inni jiru faawundeeshinii illee dhumee beezimentiitu ijaarsa irra jira jechuudha bakka kanatti jechaadha. Kanaaf warroonni biyya keessa jirtan kottaatoo bitadhaan sinijaa yeroo gabaabaa keessa mana keessan qabatanii taa'u qofa warroonni biyya alaas jirtan gara keessaanitti isaanitti taasisatu haalli baankii wanti hunduu mijaa'ee jira kottaa bitadhaa isin jenna. Egaa ka hordoftootaa fi daawwattoota koo amma akkuma argitanitti ayyuun teessan mana ishii ilaaltee yeroo muraasa booda mana haaraa kiyya uftanii akka eebbisistan abdii guddaan qaba. Haalli turtii kiyya kana fakkaata har'a Finfinnee dhufee Finfinneen oolee amma kan waan hunda ilaalee mana koo ilaalee mana Saayid ilaaleen gara Adaamaa imaluun edda jechuudha. Guys, warroonni bitaatiin kottaatoo bitadhaa keessaan itti haasa'an sinijaa immoo WhatsApp, Telegram hundaan illee isaan argachuu ni dandeessu. Bilbila isaanii toora isaanii jala kana isinii keenya kottaatoo daawwadhaa bitadhaan isiniin jedha. Nagaan naa tura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura baay'een isin jaaladha.